Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'amootiyyuu viidiyoo addaati jechuudha. Viidiyoo kana nan hojjedha jedhee osoo yaadu viidiyoo lama isin gadhiisen ture jechuudha. Keessi kootiyyuu baay'ee na dhiphachaatti kana nan isin biraan gahu. Akkasuma mootiyyuu dhaga'uus qabdan dirqama dhaga'uus qabdan. Jedhee kana dirqamsiise jechuudha kanan isin biraan gahu. Viidiyoo kana biyya keessaa naan gahan jechuudha waan ta'e hundayyuu biyya keessaa naan gahan waan ta'eef obboleessi keenya tokko biyya keessaa naan gahe baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf maal jedhee akka irraa isin jammaruyyuu na dhiba jechuudha. Kanaaf ammootiyyuu keessattuu warri biyya Arabaa irra jirtan biyya Arabaa kamirrayyuu kan jirtan yeroo ifaajee keessan fudhattanii gara maatiitti ergitan baay'ee rakkisaadha yeroo ammaa keessattuu jechuudha. Gara maraayyuu wanni marti qaalii ta'ee jira. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa irra hojjetan dhiiras ta'ee dubartoonni birrii keessan yeroo maatii irratti ergattan ammootiyyuu akkasuma abbaa manaa keessan irratti ergattan akkasuma obboleessa keessan irratti hiriyaa keessan irratti yeroo ergattan nama akkamii ta'uu qaba. Dhuguma namni kun walitti naa qaba ifaajee kiyya jettanii yaaduu qabdanii mataa ammaa haadha abbaa keessanii taane jechuudha. Ijoollee baay'eetu waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 biyya Arabaa irra hojjetanii yeroo galan birrii ofii dhabaniit aarii saniin biyya ormaatti deebi'anii aarii saniin ammootus ammas kan biyya ormaatti deebi'an hayi duraanuu akkanatti na jalaa balleesse warri kiyya yookaan mootiyyuu walumaa galatti abbaa irratti kan ergatan ta'e abbaan kiyya akkanatti birrii kana jalaa balleessan lammata irratti ergadhu miti jedhee yeroon galuun harkatti qabadhee gala jedhee kan ammootiyyuu jara harabdoota bira teechisee waggaa 2 waggaa 3 haga 4 bira teechisanii yeroo galan ammas ammoo isaan dhoogatanii harka qullaa gaddeebanii bakka maraatu gahantu baay'eetu jira jechuudha. Yeroon akkana jedhu ifaajee keessan yoo irraa fudhattan anaaf fudhattanii maaliif lammiif yaada jedhetti kanan isin biraan gahu akkuma tanaan dura jechuudha. Viidiyoo wayii waggaa 1 dura kanan gadhiise namoonni baay'een keessan laaltanii baay'ee barumsa irraa fudhattan jedhee yaada. Mucayyoon waggaa 9 biyya ormaatti gubatte yeroo galtuu birrii ofii dhabdee sababa saniin kan ofachiiste. Viidiyoo san isin hojjedhee baay'een keessan barumsa irraa akka fudhattan baay'een keessan illee bantanii ilaaltan waan ta'eef dhibbatti irraa argattan jechuudha. Kanaaf ammootiyyuu viidiyoon adda qabadhee isin deebi'ellee kanaan wal fakkaata. Keessattuu warri abbaa manaa keessan irratti ta'ee jaalalleewwan keessan irratti hiriyaa jechuudha irra ergattan namni kun dhuguma na wajjin fiixa bahaana dhuguma maatii walitti taanaa dhuguma akkas waliin fiixa baana akka jedhu san yaaduu qabdanii. Namni tokko badaan ni jira gaariinis ni jira dhiirri badaanis gaariin ni jira dubartoonnis akkas gaariinis badduunis ni jirti jechuudha. Kanaaf jecha ammootiyyuu namni erga dhalatee dhiirris dubartiinis erga dhalatee erga guddatee nama halagaadha walitti dabalamuu hin dhiisu. Dhugumatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kan borusiif ta'an kan borusiif iyyaan rabboo osoo walitti nama dabaluu baate durumayyuu jechuudha. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'aa erga biyya keessaa na bira gaheedha akka obboleessi keenya tokko na himetti jechuudha. Obboleettiitii an du'aan hin dhabe obboleessa akka kiyyaa akka obboleettii teessan du'aan hin dhabne sababa kanaan kan ka'e akka du'aan hin dhabne jedheeti kan inni biraan gahe. Viidiyoo tan haga dhumaatti hordofaati. Hiriyoota keessan kan biyya Arabaa kamirrayyuu jiran dhiira dubartii osoo hin jenne hundi keessanuu hiriyaa keessaniif akka dabarsitan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Keessattuu hadaraa waan nan jedheef saniif isinillee hadaraa keessan hiriyoota keessanii amma 1-2 kan jedhu atis tokko akka dabarsitu abdiin isinirraa qaba jechuudha. Sheer walii godha hundi keessaniyyuu waan kanarraa barumsa guddaa argattan jedhee yaada jechuudha. Maarree obboleettiin tiyyatu kaatee biyya Arabaa Dubaay ni deemte. Dubaay osoo hin deemne dura obboleettiin tiyyatu narratti dhalatti yeroo hin heerumte abbaa warraa ishii wajjin waggaa 2 waliin jiraatanii waggaa 2 yeroo waliin jiraatan kana keessatti daa'ima hin godhanne. Ishiinis ofan jijjiire jettee innis hojii mootummaas hin qabu qotees bulaa miti akkasuma dallaalaa yookiin wantoota garaagaraa hojjetee bulaa. Yeroo kanatti ishiin hojiillee ishiinis hin qabdu
Kanaaf jecha ofan jijjiiraa booda yookaan maatis yookaan argadhu ta'e akkamitti jiraachisa isa jedhu kaatee biyya Dubaay ni deemti. Biyya Dubaay kana yeroo deemtutti hin hojjetti jechuudha. Hojjettee baay'ee turte waggaa jahachuun baay'ee turte. Yeroo kanatti birrii isarratti ergaa turte jechuudha. Abbaa ishee mana kanaa irratti ergaa turte. Osoo birrii kanarra ergitu obboleettiin xiyyaatuuni nama afurii nama arfan kana keessaa ishee takkittiidha obboleettiin yookaan ammoo tuyyuu mucayyoon durbaa jedha jechuudha. Obboleessi keenya kun akkana biraan gahetti yeroo kana naa bilbilti ani birrii eenyurratti ergattallee hin jenneen ammoo tuyyuu akkam of biraa qabdas jedhee waa'ee birrii ittiin gaafadhu ani waa'ee nagummaa ishee malee naan jedhe jechuudha. Osuma akkasittuu turanii jedhanuu guyyaa tokko keessa sila gaafadhu sila birrii eessa gooti intalli kan jedhu guyyaa tokko bilbilee gaafadhe. Yeroon gaafadhutti akkanatti manaan ijaaraa jira naan jedhe manaan ijaaraa jira naan jedhe geessu gahee naan jedhe homtuu wanni takka raafan jiru naan jedhe jettiini. Yeroo kanatti obboleessi jechuudha. Obboleessi ishee dhuguma si'aa manni xiqqoo walirraa fagaata jechuudha. Biyyuma tokko keessa yaa ta'an malee xiqqoo walirraa fagaata. Ammachuma yeroo ishiin manaan ijaare naan jedhu anamootu yoo akka neetworkii wayii fakkeessee tamaan irratti galchuufe maalisi silaa waan an deebisuuf hin qabu an dhaqeen argine waan ta'eef yeroo kana yeroo ani mana ishee deemee mana ishee ijaaramu kana nan arga jedhu mana ijaaramuu miti muka manaaf qophaa'iyyuu hin argine jedha jechuudha. Yeroo kana ishiin waggaa 5 fixxee waggaa 6ffaa gara xumuraatti geesse yeroo inni kana dhaga'u jechuudha. Amma maarree manichi lafan jiru birriin ishiin isarratti waggaa 6 guutuu ergaa turtes lafan jiru inni asuma deebi'ee amma saadhaaf abbaattis waa'ee kana himne jechuudha. Obboleessi ishee kuni ishiin akka biyya ormaatti galtu taasise dhugumatti manni keessi ijaaramee sii qophaa'ee jira kootu galii keessa taa'i. Ishiin ammallee manni iyyuu naa ijaarame jettee dhugumatti ni yaaddi. Manni erga ijaaramee fi wantoota garaagaraan keessatti bitadhee gala. Of fuuldura ijoollee yoon argadillee mana kiyya keessan ta'a malee kiraa hin taa'u ka jettu gammachuu qabdi jechuudha. Ammallee dabartee waggaa 7 haga waggaa 7 hojjechuu yaaddi isheen jechuudha. Waggaa 6 kan haga hojjettutti galteellee hin deebine akkuma takka baateen hojjechaa turte jechuudha. Yeroo kana kaayaa obboleeyyan kiyya obboleessi ishee kun akka isheen biyya kana galtu taasisa gara biyyaatti jechuudha. Yeroo gara biyyaatti akka ishee galtu taasisu amma booda dhumarra jechuudha. Akka isheenis galaa jirtu sila beekuuf abbaan mana ishee kuni silkiyyuu jalaa kaasuu dida jechuudha. Boolee dhaayuu kan fuudhe obboleessa isheeti. Obboleessi ishee kun ammoo innis abbaa maatii abbaa ijoollee lamaati yaani abbaa haadha warraa qaba jechuudha. Of biratti fuudhee inni galaani waan kanas ta'e jedhee itti himuun baay'ee itti ulfaate jechuudha. Ta'us garuu isheen ija ishiitti na argitu yoo guyyaa 2 erga mana kiyya bultee kaatee gara mana ishee sanni deemti. Mana ishee yeroo deemtutti manni ishee mana dhaabbatu argitu miti muka isaaf qophaa'eyyoo ni dhabde. Yeroo kanaka isaan walitti bahanii wal gaafatanii yeroo walitti bahanii wal gaafatan birriinis hin jirtu manni ijaarames hin jiru jechuudha. Ifaaja ishii ka waggaa 6 eessa dhaqe mana ijaare bishaan dhuge maal akka ta'e irraan beektu jechuudha. Yeroo kanatti intalli waan fuutuu hin dhabde harkatti qabattee harka ofii qabdu maatii ishee irrattuu hin erganne yaa erga warra baate of dandeesse abbaa manaa erga qabaatte isa ijoollee walitti fuuldura kaa maatiidha ishiin maatii ofiitti arga baate addatti ofitti yaaddu waan ta'eef isa irratti ergite. Inni kunoo eessa akka buusan beektu yeroo kana isheen ni kaasaste jechuudha. Kaasastee firdi beetitti hin dhiyeessanii abbaa murtii jechuudha itti dhiyeessanii yeroo kana birri ishii yoo bultii 3 keessatti hin deebisneef akka hidhamu itti himan jechuudha. Akka hidhamu itti himanii qaxaroo yookaan mootuyyuu haga guyyaa 3f akka birri ishii deebisuuf itti himanii. Yeroo kana yeroo guyyaa 3 kana keessatti inni talatan hin ajjeese hin jedhu afaan kiyya baay'ee na dida dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudha jechuudha. Ani obboleessi ishii kun
yoona himu an dhugaa isayyuu baay'een galateeffadha dhaamsa kana akkanatti chaayinaalii kennan hordofa dhaamsa kana akka biraan naageessu hordoftoota kee biraan naan jedhee an dhugatti Itoophiyaa keessallee chaayinaalii inni hordofanii hagana gadi bu'anii hordofan jedhee yaadu sila lookeeshiniin nama huddisuuf inni hordofanii garuu hagana gadi bu'ee yaadeetiniin akka na biraan ga'uuf maqaa keessaniin galateeffadhachuudha obboleessa keenya kana inni abbaa ijoollee lamaati hin ajjeese jechuudha. Hin ajjeese inni badee ishii erga ajjeese inni badee badus garuu jala qabamee ishii obboleessi kun obboleettiiti yaandu'aan dhabee inni ni nyaata hidhamullee ni nyaata hagamma kun hidhaa jira hidhamullee ni nyaata ni dhugaa ka du'etu bada malee ka jiru homaa hin ta'u waan ta'eef kan obboleettiiti yaatanaan akkanatti du'aan dhabe obboleessa akka kiyyaa akka du'aan hin dhabne kan jedhu kan inni dhaamsa kana na biraan gahe jechuudha obboleeyyan kiyyaa kana maratu jira namni hundi akkanaa miti jechuun baay'ee ulfaata garuu ammootu wanta akkanaas ni jira hojjetan in jira baay'inaan jira wanta akkanaa abbaa manaa irra ta'e maatii irra ta'e baay'eetu jira kanaafuu yaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kanarraa waa baay'ee akka hubattan abdiin qaba keessattuu ammootu zimma jettanii ifaajee keessan dhugaa dubbachuudhaaf asirratti jechuudha waggaa jahaa miti guyyaa tokko akkamitti akka ooltu qoorra dandeessee ho'a dandeessee hundaa dandeessee harki kee saamunaa keessatti si gogee akkamitti akka hojjettu birrii ji'annaa kennan immoo hin dhiisanii jechaa jala sodaachaa ammootuyyuu amala isaanii natti jijjiiran immoo na wajjin akkamitti na qabatan jettee jala sodaachaa jiruu biyya ormaa kan dhiiras ta'e ka dubartootaa baay'ee ulfaataadha dhugaa isinitti maanii viidiyoo tana hundi keessaniifuu sheer akka gootan rabbi kanarraa isinaa eegu jechuudha duruma nama siin taane rabbi walitti isin hin makini nama akkanatti lubbuu kee balleessu ifaajee kee nyaatee balleesse kan lubbuu kee si balleessu duruma rabbi nama akkanaatti walitti isin makinin jedha dhugaan dubbadha ijoolleen biyya ormaarra jirtu marti ishiitiyyuu garaa na nyaatti jechuudha anayyuu mudannoo na mudatee qaba baay'ee waa hedduun arga jechuudha kanaaf ifaajee keessan irratti isinumatu beeka akka hojjetee fidu kanaafuu waan akkanaa gana waan amma isin akkamitti akka ergachaa jirtan xiqqaatu buukii lakkoofsa akkaawuntii keessanii bantanii akkaawuntii irratti yoo argattan waan tokko jira keessattuu ijoolleen biyya beeruutiin ala jirtan akkaawuntii keessanii irratti akka barbaadanii ergitanii xiqqoo ishee biyyi beeruutuun waa'ee kana xiqqoo ishee irraa hin beekanii malee biyya kaawwan irra kan jirtan akkaawuntii keessanii irratti dhibbaan ergachuu dandeessan jechuudha viidiyoolee xiqqoo isinitti dheeresse hoo haasaan dhuma dheerata waan ta'eef garuu waan ijaan laaltan waan hin taaneef gurratti illee dhaggeeffattanii hojii keessan hojjettan baay'ee gaariidha viidiyoo biraatiin walitti deebinaa akka waa baay'ee irraa hubattan abdiin qaba.